وأسندرا وأنا كملت مش represent اتتاي توكو كواي أمنتي clarification كنو فنديما أنغا دوما سغنتا كانتا كان هوردفتني أبدين كبا واي أمنتي تي إبسون إنجل كبا هغانم ني دوماتي أسرت والقول إيغو إندندو إيغو من دوبات بودا نمني أرغچوني دندا يادا جون كبا كان واي أمانتي رتي إبسكنو داوني نادرك سيسي أنا ولدا أمانتي كسن هجدا كمسلمة كوري ولي نجنو وان كان كلاريفيكيشن كني وأمتا في إبسي وان كان كملت مش ريبريزنتي تأجر وان سوني كأجلي وان سندوبر أمتا إبسي كجو يادا أبولما ناهماني سنفا وان سنة كلاريفاي قد na oboleen kiyedduun social media irraa waan deemu kana waan sitti fakkaate dubbadhu malee warra kanaaf deebisaa kennuuf irra katinaan jechaa turtanii yaada keessanillee gatii kennuuf hidhabee odoo hin taane obboleeyyan biraa immoo ka waliin hojjennu waan kana clarify godhinaan jedhani. So I'm trying to give that clarification. Maaltu ta'e ani waa'ee dhumaatii uummata Oromoo bahaa ittiin dubbadhe gaafa Turkoo Egyptian colonial expansion waan isaan hojjetan dubbachuu keessatti contextii san keessatti dubbadhe amma out of context waan san fudhanii footoo tiyyaa walitti maxxansanii yaanni ani WhatsApp group irratti dubbadhe akka dhugaa fakkaatu footoo wajjin walitti wanni godhanii akkasi dhiyeessan. That is okay. Amma jara saniif deebisaa kan hin kennu uummata muslimaa biyyeen jiraadhu tanaa fi koree wajjin hojjedhu keessatti clarification waan barbaadameefan dubbadha. Dubbina kana. Kuda saddeet torbatamii afur torbatamii shan gaafa Turkoo Egyptian humni kolonii zaayilaa qubate magaalaa Hararii tana keessa ka jiraachaa ture biyya bulchaa ture Muhammad Ali Abubakar nama jedhamu sulxaana magaalaa Harar ture jechaadha. Isaa fi warri isaa wajjin dhuma hunda rabbitti araaramu. Muhammad Ali Abubakar sun nama gaariidha. Uummata Hararii irraa ta'ee magaalaan Harar tun inkileebii takkaa'uu magaalaa haroo marfamte takka taate Oromoo keessa jiraachuu hin dandeessu. Karaa uummata kanaa wajjin itti jiraannu argachuu qabna kajuu yaaddee uummata Oromoo gosa alaatitti gosoomee ilma gosaa ta'ee hariiroo Oromoo wajji qabaatee magaalaa fi baadiyyaa keessa jireenya uummataa walitti hidhamee waliin jiraachuu akka danda'amu godhe ilma alaa ta'e jechuu gosa alaa ilma gosaa akkasitti hariiroo bareedaa uume namni sun Muhammad Ali Abubakar. By the way, Muhammad Ali Abubakar jechuun abbaa Amir Abdullahi Khalulla Calanqoo irratti hoogganaa ta'ee hiriira isaanii abbaa isaati jechaadha. So amma warri Hararii ka waan kana jibban akkamitti influensiin Oromoodhaa baadiyyaarraa gara magaalaa bal'achuu danda'a fiichariin keenyaa fi gareen nuti qabnullee maal ta'a. So wanni kun hin ta'u jedhanii warri morman gaafa jarri zaayilaa dhuqu itti dhaqanii hootaa biyya teenya tana seenaa mootummaa jaa'ira tokko jira ka uummata biraatiin wal ta'ee nu miidhaa jiru. Kanallee nurraa kaasaa'essi muslimaa kottaa nuu seenaa jedhanii jara san fidan Harar. Warri Hararii ka eenyu ka amiira isaanii mormu. Sababni alaa wajjin waan ilma alaa ta'e Oromoo wajjinis hariiroo tolfateef jechuu. By extension alatti gosa galee jechuun afran qal'oo fi gosoota naannoo jiran hundaa wajjin nagaa uume jechaadha. Jarri sun hoggaa dhufu namaatu fidee nooleen waan lolarratti dhume Minilik. Itu afran qal'oo fi aniyya ka walitti fixe caalaa wanni isaan noolee godhan ni caala. Miti yoo jette namni seenaa wanni qabdu gabaayii dubbadhu. Miidiyaan irra hin jirre irratti illee gabaayii dubbadhu. Yookaan miidiyaalee Oromoo keessaa tokko irratti waliin naannoo afeeranii kootu dubbadhu. Kun dhara namni jettu. Waan nooleen qofti taate namni hin taane. Hammeenya uummanni kun hojjeturraa nooleen nama 100 ol guyyaa tokkotti hiriirsee jara kana waraanuu beeytanii. 100 ol hiriirsee. Waan nooleen qofti lola uummata sanii wajjin taasifame keessatti taate walumaa galatti uummanni Harargee amma biyya jedhamtu tana keessa jiru walitti hin taane lola fedhe keessatti. Haala muslima ta'aniin
Yeroo tana amantiin islaamaa seentee jirti gaafa Harargeen baatu muslima. Yooga achi namni loon tiffatuu fi kun bakki hin ga'in jiraatte malee muslima. Bakka meeqatti uummatni olee kun lafarraa dhume? Nulee lafaa ka'eetuma jarsanii wajji loluu murteeffanne akkaatuma jaraa laaleetti malee. Laal seenaan teenya dhugaa rabbii qajeelatti hin dubbatamne. Amma booda dubbatamuuf taa'a seenaan. Nama san hunda fixanii bakkoota adda addaatti bakka takka qofaa miti. Raabaadorii afran qal'ootiin maayyii walitti bu'anii lolli raabaadorii afran qal'ootii wajjin ta'e sun ni ta'e magaa warri sun ni dhumanii hoogganoonni hoogganaa raabaadorii Orfoo Jiloo dabalate bal'aa buubaa bar jara keenya kanaa miti caamaa nuur nama hayyuun akka isaa namni miilaan lafarra deeme hin jiru jettee Oromoon amantu. Bahatanaa miti carcarii miti haga baaleetitti deemee dubbiidhaaf barbaadamu halangee nama harkaa qabu nama waraana hin qabne magaalaa Hararraa inni jedhu asiin dura dubbadheetiin jira inni huumee badiidha gosti isaa karaa jaarsoo kana karaa huumee dhaqanii achii fuudhanii maal jaan jarri dhaqee zaayilaa fide kun yoo hayyuun isaanii dhume malee uummata kana bituu hin dandeessa jedhaniin ni beekanii keessa deemanii kana sajjeessaa jedhanii fichisiisan muslima ka zaayilaa dhufee nama ajjeesus muslima ka magaalaa Hararee dhaqee jara fidee ajjeessaa jiruunis muslima ka ajjeefamus muslima sababni maal is colonial expansion empire jaaruudha olii gad deemanii jechi rabbii akka ol ta'uuf hin duulle uummanni sun warri turkaa Ottoman Empire jechi rabbii akka ol ta'uuf miti. An hagan seenaa qoradhe keessatti namni mootummaa muslimaa jaaruudhaaf qabsaa'ee Imaamu Ahmad Giraanyi malee an hin agarreen. Nagarreen ma tokkollee ifaatii fi adaal keessattis. Namni tokkichi suni mootummaa muslimaa mootummaa islaamaa jaaruudhaaf Horn of Afrikaa kanatti waan isaaf danda'u tattaafate rabbitti araaramu. Just muslimaa miti kiristaanallee haqa malee hin ajjeesu. Lola nama waan diinarraa waa beeku kaayyoon isaa impaayeraa miti. Mootummaa muslimaa jaaruudha malee. Seenaa keessatti kanan an arge bahatte naannoo keenya wal qabatee jechuudha bakka biraan baanu. Naannoo keenya wal qabatee namni seenaa keessatti waa'ee amantiitiif dhufe kaan argee seenaa keessatti qorannaan hin jiru jechaa kiyya miti. Kan hin beeknellee jiraachuu danda'a. Ifaadhaa. Haganan haga hubannaa fi beekumsa kiyya qorannaa kiyyatti Imaamu Ahmad rahimahullah. Kana qofaa miti bara jara keenya manguddoo afran qal'oo nama 62 walitti qabaniiti kottaa isinii wajjin haasoyinaa jedhaniini nama 62 bakka takkatti fixanii bar muslima. Quraana keessatti yoo labziin na jalaa baddee hin beeku waan banii Israa'el dubbateeti bakka Quraanni dubbatee akka isaan haqa maleetitti wala ilmaan Adam akka maleetitti wala jette min ajli zaalika waan kanarraa kaka'e akka maleetti isaan wal miidhuu jiran. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل الناس بغير نفس نمني لبونا ما تكغرتي إني نما أجيسو أن ألا تلفاقا لبونا ما تكبليزي ولا فساد في الأرض تكاو بديها ما بجرة راوتو أن ألا دي نما أجيزي فكأنما قتل الناس جميعا هنجنة أكا إلمنا ما خانا هندو the entire humanity لفردو قد العالم جنة دي نساء كسيمتي جرغين ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا نمني مولبونا ما تكوتو كغرتي حق عملي أكم بني بدر راولتي أكاد entire humanity إلما نمالا فتن رجلون دا أكنا مدور راولتي تلال من جنة سواب نسا أجرين نسا أكم لالتن نمني مسلمات وكو من قدو مسلمة جهاتا ميلا ممنا تكو خيسا ولد كبيو غرشانو كنامي خن سينامي خن أقامي أراكن آيات القرآن كان أم سن تيمو كنا وجيو لكبم ترين أكم لالتن ديناف دو في أمانكم أكنا بيكمس أكنا شريان أكنا إسلام من ون دي بيكم ستة هاجم تجارة كينيا أكنا أني أن درجة متأني
nama waan diinaa kanallee ilaalee akkuma waan biraa qoradhutti isliminas kitaabas hadisas hanganaaf danda'ametti qoradhee laalee shari'aan kun nabas warra keenyaa dur muslima jechuu qofaani miti nama waa barate akka ta'e ta'u warra keenyaa dur muslima akkuma ka muslimaa qoradhe kanatti kitaaba warra biraallee qoradhe akka gaariitti wanni kitaaba jaraa kitaaba durii keessaa waa bahii isin himuuf seenaa keessatti waan hin qoradheef dhugaan barbaade ture. Ijoollummaa kee keessan yaadadha warra Maariyaam jedhanii taabota baasanii magaalaa biyya teenya amatarraa laga bu'anii akka naxalaa ol darbanii rabbi jedhanii booyaniin arge. Biyya teenyatti gaa rabbi warra muslimaa rabbi karaa muslimaa kanaan nutti himanii jarri kun to the extent haga imimmaan buusanii booyanii akkanatti deeman kanatti rabbiin isaan jaalatan jiraachuun waa'ee rabbiin kun kame inni kaju ijoolleetti ijoollummaa yeroo kaasee nama qoratu jechaa isin himeetiin jedha isin dura soo kitaaba isaanii fudhatuun irra ture akka gaariitti hanganaaf danda'ame afaan ingiliishiitiinis eegam guddadhe verjina adda addaattis jala deemee ilaale. So laaleetiin itti amanee jala deeme malee warra keenyaatu muslimaa akkasitti miti ani nama itti amanee jala deemu. Takkaa'uu community keessaa dhufeetu muslima jedhee namatti amanuu miti dhuguma saniin onni irraa jaalatee jala deemu sun. You like it or not? Doesn't concern me. So maqaa adda addaa walii waggaa sun dabaa isinillee hin gargaaru wanni kuni waa tokko illee hin godhinaa. To the point amantii namaatu inni ka waaqeffata. Akka jettan wanni biraa namni associate waliin nagootan kuraa galaanee aan as keessaan dhaladhe uummata kana keessa. That's all. Yoo na yaama walga'ii nan dhaga kuraa galaan. Leadership koree jara kanaa keessa hin jiru. Akkasitti badhaan namni biraa. Warra daba oofuu miti uummata biraatiif hin jaaladha. Yes. Uummata kana keessaan dhufaan. Anis isinis jijjiiruu hin dandeenye kun faaktiidha. Maa godhuu hin danda'an. Nama kana najibu humaa isa gargaaruu hin danda'an. It's natural as keessaan dhufaan. Mo ani kores leadership isan keessa jiran nan contribute nan goda yaada nan gumacha walgay mangudo yaman aku mangudo biranan irmada that's all kura galal ummata jarame jarmayan sossou ummata yoga wa gafatan duratan isan ini bekama namni yosirnan itti dhiyaate gaafate gaafii deebisuu dandayan nama jarame namni gaafii qabu oromoon kuraa galaan waldaa kuraa galaan dura taa'uta isaanii waa gaafachuu danda'a not me warri karaa saniin amantiilleen karan aan nama oromoo ergaan qaba I'm on the mission waan of duubatti dhiisee deemuu barbaaduun qaba uummata oromoo kanaaf leave me alone waan kana jettanii inni akkasitti hubadha ka'an eega biyya qabatanii warra Turko Egyptian colonial forces in Eastern Oromia so waan godhan qabanii taxation isaan waggaa kurnan san keessatti gibira isaan nama kafalchiisan namumti fedhe kafalchiisen beeku hiyyuma isaan ummata sanitti bara san keessatti buusan abbaan fedhe nama godheen beeku gosummaadhaan nama qoodanii akka Yaman keessatti amma kun gosa hundaadhaaf nama godhanii akkasitti ta'an san akkasitti sultaana khajaarsoo kanoolee kamal maal jedhanii namni akka walitti dhufee bahuu hin dandeenye divide godhanii achi keessatti qabanii ummata kana akka ganda isaatti ol bahee namni wanta godhuu hin dandeenye nama irratti ramadanii alaafii sanii gubbaa kaanii akka wayyaaneen OPDO gootee xarnaafii gubbaa keessee kan nu bulchaa turte san xarnaafii akkasiisan godhanii fi ummata akka malee akka walitti bahee Oromoo waa wal gaafachuu hin dandeenye godhan politically economically socially destroy godhan ummata san Turko Egyptian miti kajettos beetu bad nayami media wajjin haasee kottu nasirnaa dhiyeessaa jechirra dubbadhu garuu ati nama seenarraa waa beeku ta'uu qabdan si dhufuudhaaf yoo isin hin taane isteetuma magaalaan uumin kan dubbachuu barbaade kana sagaleen tun sagalee tiyya baru kontekstiin ani itti haasee kontekstii kana buleen kiyya akkamit dhaabbattoonni sun sheekotii jaarsooti yeroo san keessa jira isin jarane muslimuma akkamin namni muslima kitaaba qur'aana moo hadiisa moo maaltu kana isinii kenne nama lafarraa fixu eessaa fiddan akkami bakka hunda deemtanii namuma akka keessanii muslima ajjeesu
maaltu haqa isinii godha jettee sheekotiin jaarsoo gaafatte. Achirra jarri rifate. Sidaa kanas ni beekaa uummanni kun jedhanii. On slootii san namni dhaabe sheekotii jaarsooti. Akkuma inni hararii qabanii deemanii sanii jarri inuma dhaabbatan ture. Waliif gallaa jara keenya. So ati beeytu jechuun dhugaan biraa hin jirtu jechuun tama ati dhageesse akka gaarii farasitti hin deeminaa jara keenya. Gaarii farasiin bitaa mirga yoo arge makiinaa achiin deemtu yoo arge ni baaragaa ofuma dura qofa laalee hanaa deemu jedhanii akkasitti ija hidhanii oofan. Yoo ifi ija hidhattee deemuu barbaadde dhugaan biraa ni jirti namni biraa ija hidhatee deemuu beekuu qabda. Right? So inni akkasi kanuma kilaarifaayi gochuudhaan barbaade dhugaa jirtuun dhaloota itti himaa jira. Akkasitti naa hubadhaa jechuun barbaada. Kun kana dhaamsa haala yeroo irratti waa jeetin isinirra gabu'a. Obboleen kiyya waan keessa jiru ni argitani. Nuti ban nama hin duune ba lubbuun keessa jirti bar. Odoo nuti agarru impaayarri kaleessa amma ka Turkoo Egyptian dubbate ka haguma tokko jalaan ol seenee naannoo tokkotti miidhaa geggeessee deeme barka waggaa dhibbaa ol nu rakkise ammallee isinirratti hin deebi'a jechaa jira bar. Hayyoonni isaanii ka isin fuula siyaasaa addunyaa keessatti barootaaf argaa turtani ka isin beeytan gabbaaniiti waan amma dhageessan kana haasawaa jiran. Kun siifi bar qophiin. Usanneetuma teenyee kan akkatti ilaalla jechuun hin baasu jara keenya. It's not going to work. So serious issue akka ummata wanni jabaa mudate tokkotti gabbaanee walitti haasawuu qabna. Community engagement programming adda addaa sadarkaa addunyaatitti Oromoon ta'ee conversationii maal taana eessaa kaanee hagamta akka deemne baroota dheeraa waggaa dhibbaa ol sochii godhame kana keessatti amma eessa jirraa maaltu hoo nu eeggata maaltu hafee balaan amma nurratti aggaammate kun hoo furmaata akkam barbaada akka Oromoon haasa'uu qaba. Akkatti teenya taa'uu hin dandeenyu. Hin danda'amu. Just impossible. Kanaaf namni akkam taana jee akka ta'uun dhabu jette Oromoon. Kanaaf maal taana waan jedhu irratti gartee mariin jaban godhamuu qaba. Kanaaf uummanni keenya of qopheessuudha qaba. Mootummaan ammaa kun Dr. Abiy ministeerri muummee Itoophiyaa ammaa waan tokko nu godhe. Nu godhe moo nuuf godhe ani beekan kan itti define godhe. Isaatu yaada du'e. Yaada Mangistuu Hayilamaariyaam kan asas gasasaachoo jee Mangistuun maal gaa qeesii fi maaree waan isaanii hunda yaada isaanii ajjeese lubbuu namaa qofaa miti. Sun sirriidha jechuu kiyyaa miti. Garuu tarkaanfiin gaafa san fudhatame haadhoo tuuttoo impaayarichaa qofa odaan taane yaada impaayar gartee warra maali jettaniin warra guutanya system absolute monarchy sadii fi feudalism yaada waan sandee garuu warra church jechuu kiyya organizing ideology duuba san jiru wajjin caccabsanii lafa kaayan. Mallas Zeenaawiitis gaafa biyya qabatu ideology san ajjeese timkiitanyochi maqaa joo itti baase kanaan demonize godhaa bahe yaada isaanii. In kufan barootaaf Dr. Abiy Ahmed akkuma gara aangoo dhufeen yaada jarri Mangistuu Hayilamaariyaam awwaalee Mallas Zeenaawi gajjabeessee itti dhiite. Dr. Abiy yaada du'e san boolla qotee baase hogga dhufu. Bar nama qawwee qabatee deemu kun bar yaada duukaa hiriiraa ban namni daballeen yaadni adda addaa namni yaada duuba deema bar. Faanoo nama qawwee sitti dho'itu tun bar yaada qabdi yaada duuba deemti bar yaadni kun kami yaada Mangistuu Hayilamaariyaam fi Mallas Zeenaawiidha ajjeesan sanii. Ka Dr. Abiy qotee baase yaada jara. Warra saboonni waggaa dhibbaa ol irratti qabsaawanii injifatan fuudhee siidaa itti ijaaree mana isaa duuba kursii isaa duuba kaayyate. Ideology isaanii bakka bu'ee maaltu PC jaraa ta'e waan sila jarri nuun jenne jee promote godhe jara san. Openly.
faanoo irratti qabsoo nama irratti no Itoophiyaa waraana tokkorraa kalee Tigree wajji Amaaraa wajji waan kan wajji namni yaada qubataan qabne ejjennoo malee Zeenaawi wanni inni qabaachaa ture isaan politikaa fi ikonomiidha wanni isaan kontrol godhuu barbaadan sooshalii naannoo keessan qabaadhaa sirbaa fi bulchaa garuu political influence biyyattii irratti qabaachuu na bira dabartanii hin dandeessanii waa'ee diinagdeedhaa irratti qoodni leencaa kiyya akkas jechuu ture malee yaada biraa qabaachuun turre. Kun ammoo yaada diinagdee siyaasaas amantii sundumaa walitti qabee anaatu qabaata biyyan qabdu ati bishaan keessaa dhuftee bakka biraatti dhuftee abbaan biyya tana ana rabbiitu na shuume warra jiru. Mallas Zeenaawi yoo yaada Mallas Zeenaawi itti irratti qabsooytee yoo buuftee yaada isarra wayyaa fidda malee yaada saboonni waggaa 100 ol irratti qabsaan deebitee uummataan hin rakkiftu. Rakkoo kana keessa jira kana keenya. Nuti akka waan sabaan dubbanne kunoo ajandaan taane faa bananiiti ganda keessaa wanni godha isa dubbatamee jira kun. Prime Minister qubee generation kana keessa bahe Wallagga yoon dhufe Wallaggaa fi Jimmaatu wallolaa yoon andu'e Abiy yoo de Jimmaa fi Wallagga wal fixan jechaadha. Akkas nama dubbatu qaanyii malee yoo fedhe abaa'oo Shawaatti fi abaa'oo Wallaggaatiitu maalee nu godhe isa division ammoo jecha biyyi kana fudhanii warri hojirra oolchan san hojirra oolchuudhaa tattaafatan qaanii malee warri waan san godhan hin jiru jechuu kiyyaa miti garuu wanti namni kun dalagu ammas bakka biraatitti sama ijoollee akkana wanni jara keenya akka silmiititti sirna kana jala deemanii kophee namaa dhungatanii saree eegee wixwix godhaa gooftaa jala deemtu akka fakkaatti tu zat extent eenyummaa isaanii dabarsanii kannanii bu'aa buufatu qabna jedhanii warra uummata Oromoo irratti bobba'anii namallee bobbaasan akka jiran beekuu qabdan. Akka saree eegee wixwix godhaa nama jala deeman duuti nama isaanitti jedhan hundatti ni duutan. Saree wayi darbanii fi miti sareen bakka itti dhalattee miti ganda warraa nyaattee duuti. Kanaaf sareen qeerraa nyaattee duttu hundi walitti baatee saba Oromoo bal'aa kana uummata kabajamaa kana walitti buusuun sirriidhaa miti. Jara keenya jabaadhaa onnee dhaban sombaan nama duta jedhanii akkaan ganama kana Facebook irratti katabe. Onnee dhaban sombaan nama duta jechuun jecha dhumaatii bar. Yokka dhiiratti onnee qabaattee lolullee baatu gartee suuqannaa onnee jirti jechuu kiyya. Kanaaf haalli amma keessa jiru hedduu ulfaataadha. Akka nama baharagee horii leenca argee mooraa keessaa fiigetti gurra baasanii fiiguun barbaachisu akkam taana jechuu barbaachisa. Namni akkam taana jee waan ta'u akka ta'u dhabu jaana. Marii feesisa. Kanaafuu kanuma clarificationiin kenne san fakkaata. That's my view ejjennoo kiyya wanni suni yaada kiyya. Sagaleen bakka WhatsApp irratti an haasa'e out of context fuudhanii waan san suuraa xiyyaa walitti maxxansanii oofan malee ana namni dubbate suni karaan itti dubbadde ammoo kana fakkaata. Namni gartee waan kana wajjin hojii walii galuu fi waliin galuu ka jeessu yaada namaati. Is fact dhugaadha wanni suni. Akkana fakkaata sagantaa biraatiin hanga walitti deebinu. Salaamullaahi wa barakaatu alaikum. Nagaan tura uummata Oromoo. Bilisummaa saba isaaniif warra arjoome lubbuu.